Kanarratti akkuma samoona darbee mucaa Dubaay dhufee HIV/AIDSdhaan qabamee gara biyyaatti deebi'ee irratti ibsa kennee ture jechuudha. Mucaan kun karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin anillee isa irratti viidiyoo hojjedheetiin ture shiniin jedha obboloota koo. Amma immoo maaltu ta'e hojjettanii mucaa kanarratti ka'anii jiru jechuudha. Namoonni hedduun maaliif irratti ka'anii inni jedhu hamma dhumaatti na wajjin ta'aadha shiniin jedha. Isinillee yaada keessan dhufee sin otoo ta'ee murtoo akkamii murteessitu isiniin jedha. Mee viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa yaada keessan koomentii jala kaa'aa isiniin jedha. Mucaan kun dogoggoruu yookaan immoo mucaan kun dogoggoruu dhiisuusaa akkasuma immoo mucaa kana sobaan irratti ka'uusaa namoota mee sagalee kana erga dhaggeeffattanii warrattanii booddee yaada keessan koomentii godhaa isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan bakka jirtan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu ani nagaadha isiniin jedha. Rabbiin haa galatu isinis nagaa guddaa qabaadha isiniin jecha jalli qabaa kaatanii akkuma na wajjin turtan na jajjabeessaa hamma ammaatti jechuudha. Otoo nan dhufini ammallee na jajjabeessuun keessa viidiyoo koo dhaggeeffachuu akkasuma immoo sheer laayik yaada qabdan dogoggorri yoo jiraate karaa kootiin illee akka sirreeffadhuuf na gorsuun na jajjabeessuun fedhaaf jaalala keessan isa guddaa haa ta'u isiniin jedha hordoftoota kooyi. Akkuma beekamu viidiyoo samoona darbee hojjedhee ture jechuudha. Obboleettiin keenya tokko maqaashii kan hin eeramne biyya Saudi Arabiyaa keessaa jaalallee ishii Itoophiyaa kan ta'e qaaman qilleensarra jechuudha. Otoo qaama wal hin beekini bilbila yookiis immoo sooshaal miidiyaa qabaniin wal baranii wal jaalatanii erga wal jaalatanii mucayyoon kun jaalallee ishii isa jaalattu kanaafi Prosesii biyya alaa jiru hunduma isaa xumurtee fi gara Dubaayitti jechuudha. Karaa ishiitiin mucaan kun maallaqni illee kaffalamee fi mucaan kun gaafa Itoophiyaa keessaa akkana dhufee Dubaay ga'u dhukkubni akka keessatti argame hundumti keenya yoo hin beekne jechuudha. Egaa obboloota koo gaaffii namoota hedduu Itoophiyaa keessatti akkamitti otoo meedikaala fudhatanii gara biyya biraatti yookiis immoo biyya Dubaay deemuutii danda'e Itoophiyaa keessa meedikaalli hin jiru jecha namoonni hedduun immoo koomentii walii keessan jalatti Itoophiyaa keessatti dhiira fi meedikaala hin kennamu rakkoo hin qabu akkuma sanatti iyyuu deemuutii danda'u. Namoonni hedduun keessan immoo Itoophiyaa keessatti seeranii shamarran irratti yoo ta'e malee dhiiraaf marmara akkas badaadhuma miti. Seeraniyyuu hin marammaranii kanaaf iyyuu keessatti argamuu dhiisuu danda'a kan jettan illee hin jirtu. Namoonni hedduun immoo karaa barnootattiinis haa ta'u dhukkubni kun tarii jechuudha karaa tokko qofaanii miti jechuudha kan darbu karaalee meeshaalee garaagaraa akkasuma immoo namni HIV/AIDS yookiis immoo dhukkuba kanaan qabameeti kan jiru tokko yoo namoota naannoo tokko yookiis immoo mana tokko keessa yoo jiraatanii qaamni nama sanaa madaa qaba yoo ta'e inni dhukkubsachaa jiru suni inni kunillee madaa qabaatee dhiigni isaanii sun lamaan wal tuqeera yoo ta'e jechuudha. Dhukkuba kanaan carraan qabamuu isaanii bal'aadha. Isa kana immoo barannee turre jechuudha. Namoonni barumsa keessatti baratan jiraachuutii dandeessu isiniin jedha. Kanaaf namni kun kallattiidhuma yaada keenya fuunee wantoota tokko waan hin barbaachifne karaa uummatiinis karaa namootatiinis wanta barbaachifne hojjettee dhukkuba kanaan qabame jechuutii hin dandeenyu jechuudha obboloota kooyi. Kanaaf obboleessi kun gaafa dhufee iqaamaa yookiis immoo waraqaa eenyummaa biyya sanaa jechuudha jiraata biyya sanaa ta'uu isaa mirkaneessu heeyyama argachuudhaaf gaafa dhaqee meedikaala galu dhukkubni kun keessatti argame jechuudha. Meedikaala kana immoo kan geesse obboleessa keenya kanadha. Komiin obboloota baay'ee irratti ka'ee jirus akkamitti sooshaal miidiyaa irratti maaliif baasee maaliif gaa'ila namaa diigaa ittiin galiin maaliif jedhaanii isa jedhudha jechuudha. Miidiyaa hawaasa irratti baasuu isaayyuu dogoggora guddaadha. Inni mucayyoo kana ofiisaatii jaalate malee mucaa kana yaadee miti amilee mucaa kana cabsee mucaa kana bakka waan baay'ee jedhaniif jechuudha sanbatoodhanii. Ani garuu akkanaaf galee jirutti namni kun miidiyaa hawaasa irratti yeroo baasu maqaa nama kanaa ishii shamarree sanas ta'e isa dhukkuba kanaan qabamee gara biyyaatti deebifame kana
maqaa isaanii miidiyaa irratti baasee yookiis immoo suura isaanii miidiyaa irratti baasee wanti inni eeruu kennee hin jiru jechuudha. Mucayyoo wajjin haasa'es yoo ta'e immoo sagalee bilbilee mucayyoo sana jechuudha dhugaa fi dhugaa ta'uu dhiisuusaa silaa namni akkuma har'a mudaa funaanu kana otoo inni mucayyoo kana bilbilee mucayyoo kun wajjin illee naasofne ta'ee amanee fudhachuutii dhiisuu danda'a jechuudha. Mucayyootti bilbilee herga mucaan biyya ga'ee biyyatti deebisee mucayyoon kun akka of eeggannoo taasistuu fi hiriyaa ishii yookiis immoo abbaan mana ishii kun inni gara fuulduraa kun jechuudha dhukkuba kanaan qabamee dhukkubni kun keessatti argamee gara biyyaatti akka deebi'e ishiin illee ofiichiitiif of eeggannoo akka taasiftuuf jechuudha. Mucaan kun kan itti hime malee obboleessa kana salphisuu yookiis immoo obboleettii sana salphisuudhaaf miti jechuudha. Akkanaa galatti maaliif otoo obboleettii isaa taatees waan akkanarratti dhiisee ilaaluu hin danda'u itti aansee immoo jechuudha. Namoonni hedduun shamarran hedduun maatii isaanii dhoksanii namoota hedduudhanii yookiin immoo namootuma wal beekaniin iyyuu jechuudha wal kaadhimanii achumaan karaa boolleetti simannaa walii taasisanii kan wal fudhatanii galan hin jiru jechuudha. Odoo meedikaala yookiis immoo otoo marammaraa deemanii hin marammaramin jechuudha. Akkuma beekamu biyya keenyatti gaafa dhiirri tokkoof dubartiin tokko wal fuudhuudhaaf kaatu maatiin nama gidduu isaanii godhanii gara mana yaalatti erganii dhiiga isaanii marammaranii erga dhiigni isaanii qulqulluu ta'ee dhukkuba daddarbaarraa namni sun bilisa ta'ee kan maatiin lamaanii jara kana jechuudha waliif kennuuti danda'an malee innumti karaa maatiitiin xumuramee inni wal fuudhuudhaaf sargiin qabameyyuu dhukkubni kun keessatti argameera taananii sargichi hin hafa jechuudha. Inni kun murtoo jara lamaaniiti jechuudha. Mucayyoon kun jaalattee dhukkuba isaa wajjin anis wajjumaan du'aa ijoolleen keenya isaan gidduutti dhalatan suni tarii jechuudha. Mucayyoon kun yoo beettee akka sanatti dhadheetuma wajjin aarsaa of gootee wajjin galtee gaa'ela wajjin dhaabatteeyyuu jechuudha. Ijoollee godhata saniifillee of eeggannoo taasisuuti danda'u jechuudha. Garuu mucayyoon kun kana hin beektu yoo ta'e mucaa kana wajjin deemtee akkuma warra kaanii booletti simatee fudhatee galee wajjin jireenya geggeeffachuu akkasuma immoo daa'imni isaan godhatanii isaan gidduutti dhalattu kunillee qoricha otoo hin argatin akka isaan ittiin darbinee fi qoricha kana otoo fudhatii yoo daa'ima godhatanii daa'imni sunillee HIV AIDSdhaan qabamuuti dandeessi. Akkasuma immoo namni kunillee jechuudha carraan ittiin namoota hedduu erga ofiisaatti faallamee faaluu bal'aadha jechuudha. Itti aanseef immoo obboloonni keenya biyya Arabaa kana keessa jiraatanii karoora akkasii kan qaban sababa jireenya qaala'insaarraan kan ka'e bakka hiriyaa isaaniitti walii galanii wal wajjin galanii yookiis immoo wal fudhatanii galanii sana booddee jaarsa gara maatiitti erganii wal araarfachuudhaaf kan jiranii waa'eedhuma dhukkuba kanaayyuu kan dagatanii jaalala miira jaalalaa keessa seenanii jechuudha. Hedduu isaanii waan jiraniif obboloonni baay'een dhukkuba kana waan dagatanii jiraniif siruma isaayyuu ani Itoophiyaa keessa iyyuu hin jira laate jedhe sammuu kootitti na yaadachuudha numti mataa kootiin maaliif namoonni hedduu yeroo isaa wal fudhatanii boolirraa galan yeroo akka barbaade ta'anii yeroo wal dhiisan jechuudha. Dhiifama naa godha asitti. Kanaaf iyyuu obboloonni illee akka ofitti deebi'anii dhukkuba kanarraa of eeggannoo akka taasisanii nama wajjin gaa'ela yookiis immoo bultiitti deeman tokko akka duraan dursaa odeeffannoo mana yaalaa jechuudha dhiiga isaanii qulqulluu fi qulqulluu hin taane akka ilaallamanii wal wajjin jireenya isaanii itti fufaniif malee obboleessi kun obboleettii fi obboleessa kana walitti naquudhaaf yookiis immoo obboleettii kana jaalatee gara jireenya isaatti fiduudhaaf waan godhe anatti fakkaatu jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloonni koo mucaa kanarratti dubbachaa jirtanii dogoggora guddaadha. Gargar isaan ishii baasee kuni cubbuu guddaadha. Gaa'ela Waaqayyo heebbisee qoromsa hin dhabu. Kanaaf iyyuu mucayyoon kun itti heerumuu qabdi maal ta'uu qabdi kan jettanii mucaa kanarratti murteessitanii mucaa kanarraa dhaabadhaa isiniin jedha. Mucayyoon mirga ishiiti jechuudha. Murteessitee nama kana waan inni qabu wajjin nan jaaladha jettee yoo dhaqxe jireenya ishee wajjin geggeeffatte namni ishii dhorku hin jiru jechuudha. Dhageessee erga jaalatteen booda kuni murtoo mataa isaanii murtoo isaan lamaaniiti malee nuun waan nu ilaallatu waan namni biraa dhoowwee dhiisuu danda'u miti jechuudha. Kanaaf obboloonni koo biyya Arabaa kan jiraattan obboleettii kanarraa illee baradhaa maallaqa keessan baaftanii dhiirota asiif fidina yoo ta'uudha baatee jechuudha. Haal nageenyallee ilaalladhaa toorratti biyya keessatti jaalalleen keessan hojii qabatee of danda'u akka danda'utti amma dandeetti keessanii achumatti gargaaraa malee biyya namaa kanayyuu otoo fiduutii baattanii natti tola isiniin jedha obboloota koo.
turtii keessa waan wajjin gootaniif guddaa galatoomadha. Dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa jechaati. Amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaan naa tura. Hedduu sin jaaladha isinin jedha obboloota ko. Like viidiyoo, comment, share, subscribe gochuudhaan na daawwachuu hin dagatina mallattoo alarmii.